Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenyaa bakka nagaan dhuftanii Dr. Rugoo Caalaatii deebinee dhufneerra har'a mata duree addaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Mata dureen kunis maalidha? Iccitii milkaa'inaa torban kan jedhu irrattan waa wayii qabadhee dhufee jira. Egaa akkuma beekamu namni gaafa dhalatu almost wal qixaa tarii garaagarummaa ulfaatina yookaan barzuweetii fi bifaat irraan kan hafe gaafa dhalatu namni almost wal fakkaataadha jechuudha. Haa ta'utii garuu immoo namni hunduu gaafa du'u gargari. Sababni isaas gidduu kana keessatti guyyaa dhaloota isaatii kaasee haga gaafa du'utti namni karaan inni irra deemu gargari. Kan milkaa'ee jireenya isaa keessatti waan garaagaraatiin milkaa'ee du'a. Kaan immoo otoo milkaa'in otoo jireenya jiraachuu barbaadu hin jiraatin bakka gahuu barbaadu otoo hin gahin waan argachuu barbaadu otoo hin argatin kan du'utu jira. Kanaaf ani har'a kanaan isinitti himuu dhufe tarii isinis isin fayyada jedhee kana yaadu muuxannoo namoota milkaa'anii fi akkasumas immoo iccitiin milkaa'inatti nama geessu kun daandiin milkaa'inaa kun kan akkamiiti? Iccitiin milkaa'inaa torban kunis maal maalidha? Akkamitti immoo nutullee namoota baay'ee milkaa'an kanarraa akkamittiin waa hubannee nullee karaa milkaa'inaa kanatti qajeella kan jedhu waa adda addaarraa walitti qabeetoo isinitti himuu dhufe hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turaasan jechuun barbaadu. Egaa hordoftoota keenya namoonni milkaa'an hedduu isaanii milkaa'inni adeemsa jedhu. Success is a process jedhu. Milkaa'ina kun egaa wanna yeroo tokkoon gaaf tokko jalqabanii guyyaa muraasa keessatti yookaan immoo sa'aatii gabaabaa keessatti waan achiif ta'u yookaan argamu miti. Karaadha, adeemsa dheeraadha. So adeemsa dheeraa kana keessatti egaa wantoota karaa milkaa'inaa kana nama qajeelchanii waan san bakka barbaadan san karaa kamiinuu haa ta'uuti beekumsaanis ta'ee diinagdeedhaanis ta'ee karaa biraatiin bakka san akka ga'u yookaan immoo milkaa'ina san dhuma milkaa'inaa sanirra akka ga'uuf wantoota nama fayyadan yookaan iccitii nama fayyadan torban kanaan isinitti himaa kallattumaan garasitti yaadeemnu. Egaa iccitii tokkoffaan maallaqaaf hin dalagin jedhu warri milkaa'an kun maallaqaaf hin dalagin. Egaa akkuma beekamu namni kamuu jiraachuudhaaf maallaqa isa barbaachisa. Haa ta'utii garuu from the beginning targetiin nama sanii waan hojjetu san directly yoo doolaara yookaan immoo qarshiidhaan yoo wal qabsiise namni sun baay'een deemu jechuudha. Garuu san godhuun hafee hojii hojjetu san qulqullinaan saayintifik karaa ta'een waan ragaa qabuun hojii qulqulluu san akka hojjetamuu qabutti yoo hojjete maallaqatti argachuu danda'a jechuudha. San ta'uun hafee akkuma jalqabeen karaa qarshiititti yookaan maallaqatti rash gaafa godhu namni sun baay'een deemu jechuudha. Tarii dafee maallaqa sanis waan ittiin arganneef amilee isaallee gadi bu'ee dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu qulqullina waan hojjetu san irratti walitti fufiinsaan qulqullina waan hojjetu san irratti xiyyeeffatee yoo hojjete namni kun maallaqa san tarii argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf bakka milkaa'inaa san yookaan bakka barbaade san gahuu danda'a jechuudha. Taargeetiin isaa directly maallaqa ta'uu hin qabu jechuufi iccitiin lammaffaan jibba hin sodaatin jedhu. Jibba yookaan immoo tarii jibbamuu hin danda'a, fudhatama dhabuu hin danda'a. Waan jedhu of keessaa baasi jechuudha. Kana jechuun egaa namni karaa deemu tokko karaa atirra deemtu sun waan deemtu sun yookaan waan gootu sun waan sirrii haa ta'u waan saayintifik haa ta'u akkuma dura jedhe sanii haa ta'utii garuu waan san namni hundinaa fudhata jechuun hin danda'amu. Waan ati hojjettu sanis haa ta'u waan ati gootu sanis haa ta'u karaa atirra jirtu san namni hundinaa haa fudhatu jechuun qabdu. Maaliif jennaan namni hundi tokko miti. Ilaalchi namaa gargari. Haalli itti namni nama accept godhu gargari. Kaan waan ati hojjettu san jaalachuu danda'a. Kaan waan ati hojjettu san jibbuu danda'a. Kaan waan ati hojjettu san ittillee aaruu danda'a. Saba malee asi jibbullee jira. Saba malee haamilee kee kan tuquu barbaadullee jira. Kana kuni ni jira jetteen sodaatini jedhu. So waan gootu san qulqullina isaa evidence based scientific karaa ta'ee fi karaa ogummaatiin etiksii fakkeenya ogummaa keessa jirtu saniin waan ogummaa irra hojjettu soo ta'e
etiksii isaa karaa eeggateen saayinsii fi etiksii walitti dabaltee waan kwaalitii qabu hojjechuu kee qofa laali malee namni akkas naan jedhu yookaan immoo fudhataman dhabuu danda'a yookaan namni naaf fudhatu yaaddoo jedhu of keessaa baasuu qabdaa kan jedhu. So kanaaf waan kun fudhatama dhabaa jettee waan hojjettu san irratti tasuman sodaatin. Amma wantoota dura jenne san eegdee hojjechaa jirtutti. Lammaffaan isa iccitii sadaffaan ciminaan dalagi yookaan immoo hard worker ta'uu waan hojjettu san ciminaan hojjedhu. Wareegamatti kaffali sa'aatiitti kenni wareegama barbaachisu kamuutti kaffaltee waan hojjettu san ciminaan xiyyeeffannoodhaan qulqullinaan hojjechuu qabda. Yoo san hin taane ta'e waan ati hojjettu sun hard worker yookaan immoo ciminaan yoo hojjenne laafina agarsiiste addaan yoo kukkutte bakka barbaadde san yookaan milkaa'uu dhiisuu danda'a jechuudha namni sun. Kanaaf inni biraa iccitiin inni biraa ciminaan dalaguu yookaan hard worker. Iccitiin inni arfaffaan fi kan biraa kufaatiin gaarii ta'uu hubachuu. Feelaritiin yookaan kufaatiin hundi dadhabina miti. Namni imala milkii jalqabe tokko daandii atirra deemtu san bakka barbaadde san gahuudhaaf akka barbaaddetti saffisa barbaadden gahuu dhiisuu dandeessaa. Tarii karaatti waan ati barbaaddu san daftee argachuu dhiisuu dandeessaa. Yeroo itti immoo feel gooturree ni jira, bakka itti feel gooturree ni jira. Haa ta'uti garuu feel gochuun kunuu dadhabina ta'uu dhiisuu of hubachiisuu qaba jechuudha namni sun. Maaliifini namni kamiyyuu waan ta'e yaalee yoo feel godhe waan irraa baruu ni qaba jechuudha. So kan ilaalamuu qabu wanta namni sun feelaritii yookaan kufaatii san irraa baruudha malee kufaatii san ta'uu qabu jechuudha. Barreeffama hayyuu wayii barreesse wayii kanan arge yeroo wayii kufaatiin rakkoon qabu garuu adaduma kuftu waa lafaa fuudhii ka'ee jedha. So kan laalamu waan qabdee kaatu sani malee kufaatii keessan faarsuun qabdu jechuudha. Maaliif waan irraa barattu qabda. Waan kufaatii san caala irraa barattu kan immoo waan inumaayyuu imala milkii keetii saffisiisu wayii irraa argachuu dandeessa waan ta'eef adaduma kufteen waa lafaa fuudhii ka'i inni beekan sun jedhe baay'ee asirratti baay'ee fayyada jechuudha. Anillee waan irraa fayyadameen qaba. Tarmiin kun baay'ee natti tolteetti. So inni biraa kufaatii tarii kufaatiin hundi dadhabina ta'uu dhiisuu akka danda'u fi irraa barachuun akka danda'a. Kufaatii xixiqqoon guyyaa guyyaadhaan nama mudaturre imala milkii keenyaa saffisiisti kan jedhudha. Inni arfaffaan isaa. Inni shanaffaan obsa qabaachuu. Namni daandii milkii irra deemu tokko obsa guddaa isa barbaachisa. Egaa akkuma beekamu jireenya guyyaa guyyaa keessattuyyuu waanuma salphaa tokko hojjechuudhaaf yookaan waan salphaa tokko milkeeffachuudhaaf obsa si gaafata. Maaliif sa'aatii barbaaddetti akka barbaaddetti haala ati barbaadden siin deemu wantoonni waan ta'eef. Kanaaf namni daandii milkii irra deemu kunis obsa barbaachisa. Gufuun adda addaa isa mudachuu danda'a. Chaalenjiin hedduun isa mudachuu danda'a. Karaa namaatiin isa mudachuu danda'a. Namni haamilee isaa cabsuuf waan adda addaa jechuu ni danda'a. Karaadhuma diinagdeetiin illee isa mudachuu danda'a. Akkasumas immoo karaa siyaasatiin illee wanti chaalenji isa godhu isa mudachuu danda'a. Kanaaf jara kana hunda obsaa fi malaan jala darbuu qaba jechuudha. Yoo san hin taane ta'e gufuudhuma tokko gufatee kan kufu yookaan achumatti kufee kan hafoo ta'e namni kun milkaa'uu hin danda'udha. Warri milkaa'an kan jedhan jechuudha. Kanaaf obsa guddaa qabaachuu barbaachisa. Iccitiin inni biraa haala adeemsaa jijjiirrachuu. Kana jechuun namni tokko waan wayii argachuuf yookaan bakka wayii gahuudhaaf ni yaala. Tarii immoo adeemsi inni irra deemu sun waan san biraan dafee kan isaan geenye ta'uu danda'a. Akka barbaadetti yoo deemuu fi dide karaa sun baay'ee yoo ta'uu fi dide karaa san madaalee karaa biraa deemuu danda'uu qaba jechuudha. Karaa isaa hojjechuu dide sanuma irratti dadhabaa ooluun qabu jechuudha. Karaa sun deemuu fi dinnaan karaa biraa deemuu jalqabuu qaba jechuudha. Karaa haaraadhaan deemee yaaduu qaba jechuudha. Maaliif karaa homaa karaa sitti siksine
outcome isaa ilaalaa madaalaa karaa sun baay'ee kan sin oofne yoo ta'e geddaree karaa biraa deemudha jechuudha. Kanaaf yeroo tokko daandii milkaa'inaa keessatti success ta'uudhaaf flexible ta'uun barbaachisaadha. Yoo san hin taane ta'e tarii karaa bakkuma deemtu sanitti hafuu jira jechuudha. Kanaaf haalli si jijjiirachiisu jiraannaan karaa irra deemtu jijjiirachuu barbaachisaa jechuudha. Iccitiin biraa fi torbaffaan ciminaa fi dadhabina kee adda baaseedha. Kun baay'ee quality guddaadha. Namni kamiyyuu akkuma dadhabina qabu cimina qaba. Lachan saayyuu namni hin qaba jechuudha. Namni kamuu walaa darbu malee namatti ciminas dadhabinas ni qaba. Haa ta'uti garuu namni baay'een fakkeenyaaf cimina ofii namni baay'een hin beeku. Yoo tarii waa wayii yaalee dadhabina ofirratti arge dadhabina isaa san qofa kan faarsu jira jechuudha. Sun ta'uu hin qabu. Cimina ofii san barbaadee ofirratti argachuu qaba. Cimina ofii san barbaadee cimina ofii san itti fufsiisaa dadhabina isaa san immoo maaliif waan kana dadhabe jedhee irratti hojjechuu qaba jechuudha. Akkasumas dadhabinas akkasuma. Dadhabina ofiis beekuun waan salphaa miti. Namni tokko baay'ee dadhabina ofii yoo beeke waan san irratti hojjeta. Dadhabina ofii beekuun quality guddaadha. Dadhabina ofii illee beekuun. Maaliif namni dadhabina ofii hin beekne waan san dadhabina isaa sana hin beekne waan san sirreessuu hin danda'u. Waan san irratti hojjechuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ciminaa fi dadhabina ofii adda baasanii irratti hojjechuun bakka ciminaa san jabeessanii dadhabina ofii san immoo sirreessanii gara fuulduraatti deemuun daandii gara milkaa'inaa kanatti nama geessaa jechuudha. Kanaaf egaa iccitiiwwan kanniinidha kan warri milkaa'an kaa'anii yookaan rekoomandii nama kaaniif illee godhanii. Egaa haa ta'uti garuu wantoonni kunniin wanta yeroo tokko yookaan immoo yeroo gabaabaaf godhaman ta'uun qabu. Yeroo hundaa walitti fufiinsan yeroo hundaa yoo godhaman amaloonni kunniin karaa milkaa'inaa kanatti amaloota nama geessan jedhanii hayyoonni dubbatu. Anis sanumaafan tarii isin fayyaduu danda'a jireenya guyyaa guyyaa keessatti tarii bakki itti si fayyadu jiraachuu waan danda'uufan isiniif qooduu dhufe. I think viidiyoo kana ni jaallattanii yaada. Yoo jaallattan immoo like godhaa. Yaada qabaadhaan kommentii nu barreessuu hin dagatinaa. Fayyaa ta'aa.